Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya Adoollessa 26 bara 2018 raadiyoo web miidiyaa Adoollessuun hangafoota oduu. Walitti bu'iinsa godina Baalee magaalaa Gobbaa sababa dhaabinsa siidaa gooticha Haaji Adam Saaddoom marfata magaalaa Gobbaa irra dhaabuun uumameen lubbuun namoota 10 olii darbuun gabaafame. Emireetonni Araba gamtoomanii birrii miiliyoona 50.7 Oromoota qe'ee qabeenya isaanii irraa buqqa'anii godina Baalee Gujii fi Boorana keessa jiraniif gumaache. Muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed fi mootummaan naannoo Oromiyaa Dr. Kabajaa Lammaa Magarsaa gara Ameerikaatti imaluun gabaafame. Hayyuu fi xiinxallaan siyaasaa Oromoo obbo Jawaar Mohammad gara biyya abbaa isaa Oromiyaatti galuuf qophaa'uu isaatiin wal qabatee uummanni Oromoo isa simachuudhaaf gara handhuura biyyaa Finfinneetti imalaa jiraachuun dubbatame. Kanumaan wal qabatee dargaggoonni 15 godina Baalee magaalaa Roobee irraa ka'uun imala isaanii gara Finfinneetti eegalanii jiru. Imala isaanii keessa dubareen takkas akka jirtu beekamee jira. Ani oduu wajjin Saraa Sabaatii amma oduu bal'inaan. Walitti bu'iinsi godina Baalee magaalaa Gobbaa sababa dhaabinsa siidaa gooticha Oromoo Haaji Adam Saaddoom marfata magaalaa Gobbaa irraa hawaasni aanichaa ni dhaabna jedhuun qaamonni akka siidaan kun hin dhaabbanne barbaadan mormii kaasaniin lubbuun namoota 10 olii darbuu miidhaan qaamaa fi qabeenyaa dhaqqabuu isaa gabaafameetii jira. Dhimbi siidaa gooticha sabaa Haaji Adam Saaddoom aanaa dhaloota isaa magaalaa Gobbaatti dhaabuu erga qeerroo fi uummata Oromoo aanichaatiin eegalee bubbuleetii jira. Adeemsa siidaa isaa dhaabuuf barbaachisu bifa seera qabeessa ta'een hayyama bulchiinsa godina Baalee bulchiinsa Gobbaa fi hayyama waajjira aadaa fi turizimiitiin jalqabame. Iddoon siidaan kun itti dhaabbatuuf yaadame marfata guddicha magaalattii keessatti argamu bakka siidaan jeedala deemtu dhaabbattetti dhaabuuf yaadame. Haa ta'u malee humnoonni badii fi qaamonni eenyummaa fi gootota Oromoo irraa jibbiinsaa fi ilaalcha dulloomaa qaban siidaan kun akka hin dhaabbanneef mormii fi shira hawaasa walitti buusuun xaxuu eegalanii. Rakkoon dhalataa jiru akka babal'atee hawaasa irraan balaa hin geenne bulchiinsi godina Baalee fi qaamoleen mootummaa hawaasa wajjin mari'atanis rakkoo kana dhaabuu hin dandeenye. Adoollessa 21 bara 2018 irraa eegalee walitti bu'iinsi cimaan uumamuu eegale. Qaamonni badii fi jijjiirama hin barbaanne akkasumas kan olaantummaa Habashaa magaalaa san keessatti utubuu barbaadan walitti bu'iinsi gara amantaatti harkisuuf yaaliin isaan taasisan salphaa hin turre. Ummata irratti dhukaasa bananii gara mana amantaa fiiguun akka uummanni fiigee mana amantaa seenuuf dhagaan isaan hin falatin hin jiru. Garuu uummanni Oromoo osoo amantiin waliin qoodin dhimmi siidaa Haaji Adam Saaddoom dhimma amantii osoo hin taane dhimma eenyummaa Oromooti jechuun harka wal qabatanii fuuldura diinaa dhaabbachuu eegalanii. Gaafuma kana hawaasni gandoota aanota magaalaa aanota Gobbaa irraa walitti ba'anii iddoo siidaa dhaaban qulqulleessaa turan irratti dhukaasa banuun lubbuun namoota hedduu darbeetii jira. Shakkamtoota lubbuu uummataa baasan keessaa Tasfaayee Yilmaa maatii isaa guutuu wajjin osoo baqataa jiru hirmaannaa qeerroo fi poolisii Shaashamanneetiin to'annaa seeraa jala oolee jira. Kanumaan wal qabatee hooggantoonni olaanaa mootummaa naannoo Oromiyaa sadarkaa itti aantuu pirezidaantii itti gaafatamtuun waajjira giddu galeessaa raadiyoo Aadde Adaanech Abeebee gara godinichaa imaluun hawaasa wajjin marii bal'aa geggeessanii jiru. Walgahii kana irratti uummanni aanaa Gobbaa fi naannoo ishee dhimma amantii akka hin taane ibsuun dhimma eenyummaa keenyaati jedhanii jiru. Akka maddeen keenya nuuf eeranitti dhimmi siidaa Haaji Adam Saaddoom dhimma Oromoo hundaati. Inni ilmaan Oromoo hundaaf qabsaa ture. Kanaaf ammoo ragaa guddaan xalayaa fuula 10 olii akka midhaanii nyaachuun wanti garaa nu bahe garatti nu deebi'ee bakka feetan nu geessaa jechuu isaaniiti. Kanumaan wal qabatee Aadde Adaanech Abeebee siidaa Haaji Adam Saaddoom bakka feenetti dhaabuun mirga guutuu qabna jechuun kabaja gootichaaf qaban cilanqisiisanii jiru. Mariin itti fufuun jiraattota magaalaa Roobee wajjinis ta'ameetii jira. Shakkamtoonni hanga ammaatti to'annaa seeraa jala oolan namoota 30 ol akka ta'e gabaafameetii jira. Rakkoo godina kana keessatti argamu rakkoo bulchiinsa gaarii fi rakkoo haaromsa gad fagoo waan ta'eef xiyyeeffannaan itti kennamee hojjetamuu qaba. Oduma wal fakkaatuun godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidollootti dubartiin ciniinsuu irra jirtu poolisoota humna addaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin ajjeefamtee jirti. Adoollessa 23 bara 2018 wiixata halkan keessaa Adde Birhaanee Maammoo guyyaa da'umsa isaanii geennaan gara buufata fayyaa ganda Gimbii jedhamutti imalanii. Akkuma achi gahaniin hojjettoonni buufatichaa gara hospitaala Dambidollootti ajajanii ambulaansii barbaadanii gaafatanii dhabnaan Baajaajii qabatanii amna dheeraa deemanii erga magaalaa seenanii booda mana baankii Birhaan fuulduratti rasaasni humna addaa poolisii Oromiyaatiin itti roobame
lubbuun ishee darbuu danda'ee jira. Dhuma hafuura ishee irratti da'umsaaf deemaa jira sagalee jettu dubbattee jirti. Abbaa mana ishee Mustafaa Bashiirii fi hiriyoonni ishee lama rasaasaan dhaamanii hospitaalatti yaalamaa jiru. Gaafa adoolessa 24 bara 2018 godinni Qeellam Wallaggaa fi guutuun Oromiyaa gadda uffattee olteerti. Qaamonni gocha suukaneessaa kana raawwatan sadii hidhannoon irraa hiikamee to'annaa jala oolanii jiru kan jedhan itti gaafatamaa dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Nagarii Leencooti. To'annaa jala ooluun qofti gahaa miti, haadha teenya duuteef haqni ishii haa ba'uun dhaamsa keenya. Emreetonni Araba gamtoomanii birrii miiliyoona 50.7 Oromoota qeef qabeenya isaanii irraa buqqaanii Baalee, Gujii fi Boorana keessatti rakkataa jiraniif gumaachee jira. Bal'inni oduu kanaa kan qindeessite Daraartuu Shaam akka aanutti isinii qindeessiti. Emreetonni Araba gamtoomanii lammiilee biyya keenya qeef qabeenya isaanii irraa buqqaafamanii deeggarsa birrii miiliyoona 50.7 laataniiru. Deeggarsichi waldaa addeessa Emreetota gamtoomaniitiin kan laatame yoo ta'u lammiilee karaa godina Gujii, Booranaa fi Baaleetti qe'ee isaanii irraa buqqaafamaniif manneen jireenyaa 100 kan ijaaramudha. Emreetonni deeggarsicha laachuuf Koomishinii Hooggansa Sodaa Balaa wajjin waliigaltee mallatteessitee jirti. Kana malees guyyoota itti aanuttis deeggarsa midhaan nyaataa lammiilee 700,000 akka laattu beeksistee jirti. Kanaan duraas Emreetonni Araba gamtoomanii lammiilee buqqaaniif deeggarsa laachaa turuun isaanii ni yaadatama. Koomishinii Hooggansa Sodaa Balaa lammiilee buqqaanii qe'ee isaaniitti deebisanii dhaabuuf hojjechaa jiraachuus ibsee jira. Muummeen ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmadii fi pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Kabajaa Lammaa Magarsaa gara Ameerikaatti imalanii jiru. Muummeen ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad erga gara aangootti dhufanii jijjiiramoota hedduun sadarkaa biyyaatii fi sadarkaa gaanfa Afrikaatti fidanii jiru. Kanaanis walqabatee dhimma misoomaa, dhimma nageenyaa fi dimokiraasiitiin walqabatee biyyoota gaanfa Afrikaa hedduu wajjin waliigaltee mallatteessanii jiru. Galaana gama ce'uunis biyyoota akka Emreetota Araba gamtoomanii fi Suudii wajjin waliigaltee nageenyaa, waliigaltee daldalaatii fi waliigaltee dimokiraasiin mallatteessuun isaanii ni yaadatama. Gama biraatiin ammootu dhimmi ajandaa addunyaa ta'ee dhimma walitti araaramuu Itiyoo-Eertiraa keessatti gahee guddaa muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad taphatanidha. Waldhabbiin Itiyoo-Eertiraa waggoota 20 ture dhufaatii Dr. Abiyyi Ahmad irratti gara nageenyaatti jijjiiramuudhaan biyyoonni lamaan obbolummaa waliin qabanitti akka deebi'an taasifameetii jira. Kanumaan walqabatee muummeen ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmadii fi pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Kabajaa Lammaa Magarsaa fi aangawoota mootummaa olaanoo wajjin har'a gara Ameerikaatti imaluun simatamanii jiru. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa yeroo ammaatti Washington DC gahuudhaan hawaasa isaaniitiin simatamanii jiru. Guyyoota sadeen dhufanittis magaalota gurguddoo biyyattii keessattis lammiilee Itoophiyaa garagaraa wajjin mariilee garagaraa kan taasisan ta'uun isaa beekameetii jira. Hayyuu fi xiinxallaan siyaasaa Oromoo obbo Jawaar Mohammad gara biyya abbaa isaa Oromiyaatti galuuf qophaa'uu isaatiin walqabatee uummanni Oromoo isa simachuudhaaf gara handhuura biyya Finfinneetti imalaa jiru. Kanumaan walqabatee dargaggoonni 15 fi shamarreen Oromoo takka godina Baalee magaalaa Roobee irraa ka'uun imala kiiloomeetira 400 imaluuf imala isaanii eegalanii jiru. Gabaasa oduu kanaatiif kan qindeessan Jaatanii Abdiiti. Xiinxalaan siyaasaa fi daayirektariin Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kan ta'e obbo Jawaar Mohammad turtii waggoota dheeraa booda gara biyya abbaa isaa Oromiyaa deebuuf qophii xumuraa jiraachuun isaa beekamee jira. Hayyuu fi xiinxalaan siyaasaa akkasuma daayirektariin Oromiyaa Miidiyaa Neetwork obbo Jawaar Mohammad eebba Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dhiheenyatti biyya keessatti godhamu sababeeffachuun turtii waggoota dheeraa booda yeroo jalqabaaf gara Oromiyaa deebuun isaa beekamee jira. Dhufaatiin obbo Jawaar Mohammad ilmaan Oromoo simannaa ho'aa buufata xiyyaara idil addunyaatti booletti taasisuuf qeerroo fi hawaasni Oromoo biyya keessaa sochii garaagaraa eegaluun beekamee jira. Kanuma wal qabatee dargaggoonni Oromoo lakkoofsaan 15 ta'anii fi shamarreen Oromoo takka simannaa obbo Jawaar Mohammadii fi jaalala isaaniif qaban ibsachuuf magaalaa guddittii godina Baalee kan taate magaalaa Roobee irraa miilaan lafa kiiloomeetira 400 ol taatu qaxxaamuruun gara magaalaa guddittii biyyattii Finfinnee imalaa jiraachuun dhagahamee jira. Dargaggoonni kun hifannoo fi dadhabbii tokko malee amna dheeraa kana qaxxaamurree hayyuu keenya yoo simanne gammachuu malee wanti nutti dhagahamu hin jiru jechuun ulfinnaa fi jaalala hayyuu kanaaf qaban ibsanii jiru. Dhumarratti oduu gaddaam. Hojii geggeessaan olaanaa laga hidha Abbayyaa Injiinar Simanyaw Baqqalaa har'a du'aan konkolaataa isaa keessatti argamanii jiru.
Sababbii du'a isaatiif dhukaasa rasaasaa kan ta'e yoo ta'u eenyu akka ajjeese hanga ammaatti addaan hin beekamne. Reeffi isaanii yeroo ammaa kana gara hospitaala Qidduus Phaawulositti fudhatamee qoratamaa kan jiru yoo ta'u sababa ajjeefama isaaniitiif wanti hanga ammaa ragaan qabatamaan argame tokko hin jiru. Kanumarraa ka'uudhaan jiraattonni magaalaa Finfinnee waajjira olaanaa Itoophiyaan Broadcasting Corporation fuulduratti wal gahuudhaan sagalee isaanii dhageessaa oolanii jiru. Kabajamtootaan dhaggeeffattoota keenya oduun ammaaf qabannee dhiyaanne kanuma hanga oduu biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii.